ጌታቸው አስፋው ወጅ ሀሪሮ ቀብቱ turtani humna tikaa Itoophiyaa kan turan duraan jechuudha. Gaaffii kana gaafatuun keeyyuu ajaa'iba natti ta'a jechuudha. Waan irraa kaatee namoota sadarkaa tokkoffaatti adamsamaa turee fi akaal deemaa jedhamee footogiraafiin isaa TV irratti bahee bakka jirutti ajjeefamu jedhee Geetaachoo Asaffaa wajjin hariiroo qabdaa jedhamee gaafatamuun waan fakkaataa miti. Garuu waan irraa kaatee gaafattee naa gala. Dhaabi kun TPLF wajjin hariiroo qabaa, Tikasaa wajjin hariiroo qabaa, ololoota deemantu jiran jechuudha. Biyya kana keessatti ka waggaa dheeraa tamana dargiitii jalqabee ololaan jaarmiyaa tokko ajjeesuu, nama tokko ajjeesuu, xureessuu. Inni kun biyya kana keessa aadaadha. Ka keessa jiru, ka isa waliin nyaatu, ka isa waliin dhugu, ka isaa ergamutu akkas namaan jedha deebi'e. Ka baay'ee nama gaddisiisutti isa kana. Biyya biraa yoo ta'e ragaarra dhaabbateeti haasa'a joornaalistiin tokko. Biyya biraa yoo ta'e warri kana jaarmiyaan poolitikaa tokko ragaa jirurraati dhaabbateeti kana jedha. Biyya biraa yoo ta'e akkas jedhee callisee biraan deemu. Itti gaafatamaa mana murtiittuu gaafatamuu danda'ama. Sobeetiin maqaa namaa xureessaa ta'e. Kuni waan hin jirreef jechoota akkasii darbatamaa jiru. Waraanni dhiyaa kun akka Geetaachoo Asaffaatii maaliidha? Kuni adda bilisummaa Oromoo duula adda bilisummaa Oromoo psychological warfare jedhu sana gaafa dura karaan qaban. Erga jijjiiramni kun ta'eeti garuu isa kanatti associate godhanii isa kanatti hidhanii uummataa fi adda bilisummaa Oromoo uummataaf waraana bilisummaa Oromoo adda gochuuf ka dhimma itti ba'amu ololoota ganda keessa kanuma jechuu danda'ama. Kana maaliifan kaasee biyya kana keessatti keessumaa waggootan 5 darban keessatti wanti baramaatiif ture namni an miseensa adda bilisummaa Oromooti jedhanii dargaggeessa dogoggorsiisuu kunoo wal quunnamtii qabna jedhanii alaabaa abaa'oo qabachiisanii mana hidhaatti geessuu abaa'oo walitti qabna jedhanii achitti qabsiisuu wantoonni kun dargaggeessa keenya irratti nama keenya irratti baay'ee isaa irratti raawwatamaa turani. Isa kana immoo dhaabni keessan hagam quba qabaa. Isa kanarraa ka'uutiinidha. Gaafa namoonni kun hidhamanii mana hidhaa dhaqan jarri kaleessa abaa'oo jedhanii qindeessan sun raagaa ta'anii irratti ba'aa turan. Kun qabatamaatiin kan jiru. Namoonnis miidhamoonni dhufanii isinitti manataniiru yookaan kallattiitiin isaa ta'u kallattiitiin odeeffannoo isaa qabdu deemtiin amana. Isa sanarratti abaa'oon ibsa baasuu irratti duubatti harkifateera. Isa kanaaf waliin jiru kan jedhu kan shakkan jiru. Anaanoo na gaafattanii mana hidhaa tureen bahe deddeebi'e. Mana sana keessaa tokko Maakalaawidha. Maakalaa inni the worst place addunyaa kana keessa jiru keessaatiiti. Si kana reebanii waan ati hin jirre kana akka ati amantu. Si mallatteessisuus yookaan dirqiittu lubbuuf jettee eeyyee jettee fudhattaa jechuudha. Kabraa immoo namaa fi nama walirratti ijaaranii achuma irratti iyyuu kunoo abaluu akkasiin jedhe ati hoo maal jettaa kana jedhu jechuudha. Kanaaf abaluu nama qabsiisee abaluu namatti ragaa bahee jedhamee gaafuma nuti jirru sanayyuu namaaf namatu wal jibbaa jechuudha. Akkamitti kuniti kaan qindaa'ee namni duuba deebi'ee waan isaas qoratu hin jiru, akkatti qoratus hin jiru, akkatti beekus hin jiru. Liistii faatu waan jedhee kunoo liistii kana abaluutu nutti kenne jedhameera gaafuma bobiyyuun fa'aa qabamaniyyuu turaadha muuxannoo hedduu qabu. Kanaaf abaluun kun nama qabsiisee abaluun kun ragaa namatti ba'ee ragaa maal ba'ee namarratti mana murtiitti maal jedhee ka jedhee oo dirqameeti moo attamii lubbuu isaaf sodaate isa kana nama qoratee waan dhugaa ta'uusaa beeku qofaatu afaan isaa dubbate abaluun kun namarratti waan ni ta'a jechuudha. Ka jiru garuu waan irra dhaabattee murteessuu hin dandeenye waama opereeshinii tika duula nama wal dura dhaabu wal dura irratti isa tokko irratti dirqisiisanii doorsisanii yookaan maallaqaan bitanii
kana wal xaxaa waan ta'e keessatti qormaata bal'aa fi isa baay'ee qabatamaa barbaada jechuudha. Kuni ulfaataadha. Lubbuu namaa irratti murteessanii abaluun kuni akkasii jechuun ni ulfaata nuuf deddeebi'een abaluu maaliif akkasii hin jenne jedhamne irra baay'eedha ijoollee baay'eetiin akkasitti waan jedhu. Kana yeroo keessa gara fuulduraatti qoratamee waan jedhamu malee murtii irra ga'uun ni ulfaata. Lubbuu namaa akkuma jara kanaa atis sobarra dhaabattee yookaan duula ololaa namni walirrattuu oofu gariin wal gartuu wal ijaaree ka ijaarame sunu ka eenyu ka ta'u hin beekne isa keessa seentee atis otuma waan lakki namoota akkas jedhan kana gammachiisuuf yookaan isaan sodaattee yoo murteessitu ta'e malee qalbii kee kanaaf dhugaadha jettee fudhattee namarra murteessu qormaata guddaa si barbaada. Haala sophisticated ta'e tiki mootummaa kun hojjetaa ture kan keessatti Oromoo wal nyaachisee wal dawanni godhe isa kana fuudhanii akka poolitikaadhaaf isa poolitikaaf ijootaaf warri dhimma itti ba'an hedduudha. Kana keessa seenuun nuuf nutti ulfaata lubbuun ilmaan Oromoo irratti. Yeroo darbe televizyiiniin keenya Jeneraal Kamaal Galchuu wajjin gaaffiif deebii taasiseera. Gaaffii keenya keessaa inni tokko loltoota mootummaa asii fudhattee baate eessa dhaqattee kan abaaboo keessaa baate jennee Jeneraal Kamaal Galchuutiin gaafannee turre. Jeneraal Kamaal Galchuus deebii akkas jedhu nuuf kennanii abaaboo harka jiru jedhan isin harka jiru loltoonni sun. Loltooti kun